nala wote jikti kuno nageen dubbata lamaffa gurbaan tokko birrii kuma dhibba tokko mubaarak naan jedhe dhufe dhaggeeffadhaa waa yaada bira gurbaan tokko dhufe mubaarak salaamu alaikum wa alaikum assalaam haadha biraa yoo isin birrii keessa nyaatte anatu kafala nuun jetteetta kafali kanaan jedhe maalin jedheen birrii Itoophiyaa kuma dhibba tokko na nyaatte jedhe akkam biizaan hojjechiise jettee birrii Itoophiyaa kuma dhibba tokko na nyaatte na dhawwattee jirti jedhe dhaqee tanaadha firaan jedheen oo jette birrii kuma dhibba tokko qabanan raqaba accounti sana ergi biza akkasi obboleessa isaati hojjechiise obboleessa nama sheekaa gatii ta'e biizaan isaa deebiraatti yaalamee ture maaloo nan beekaana waan deemtu haadha firan jedheen an tokko dhufee maqaa kootiin pooloosi godhee keessaan si dubbisee jennaan waa wayyaa barbaarummaan jiraannaan wallolla siin jedhee namoo siin hin jenne jetteetta kilmaatu kunatti naasee birrii namni anarraa mana kootti dhufee ummata koo gogoomse irraa dhuma jechuudha tokkoffaa haadha firaarraa naa gora kana booddee araarrii anaaf haadha firaa gidduu hin jiru maallaqa kana si kafachiisa haadha firaa garan fedhen sin kafachiisa dhageesse kana booddee anaaf si gidduu wanni tokko hin jirtu birriin ati dallaala yeroo hojjettus naa kafalte hin jiru hadda ati rabbinu beeka bofa miila dhawwe jedhan kala seero to waraqaan qabne ijoolluma mana kanaatu fooloosi godhee dhufee keessaan Dubaayin siin dhufee birrii godhattee hadda biiroo yoo barachuu dandeessa harkaamii taatetta waan kaleessa keessa darbite garuu dagate wallaahi itti deebita namni qalbiitti cabe wallaahi dhufee dhiifa mana gaafata hordoftoota tokko irratti namni cabsi jiru tu dhiira taate silaasi beeka dubartii taate na lakkifte warri itti dhiyaatan irraa naafuudha nagee maasiin jette waa'ee birrii simmoo waan baddalte qabdii moo kam nagee deengadda yeroo darbe gaafadheen ture akkam gootee lakki dhugaadha dhaggeeffadha dubbadha kan keemmoo maal yeroo darbe yeroo darbe aara firaa yeroo darbe mucayyoon kuni galgala ganama abbaa manatti hafee jira silaan beektaa obboleessi immoo hidhaa jira waan kamiif iyyuu baay'ee rakkataa jiru achis immoo ishiin diraama 800 dhabdeetu kan ishiin mindaa ji'a 8 dhabdeetu gaafa isaan mana ari'anii ishiin mindaa ji'a 8 dhabdeetu mucayyoon kun gaafa achi ari'amtu mindaa ji'a 8 hin qabdu jennaan keessa dhuftanii olumaa gaddeemnee ittiin lolli gaddeemnee birrii kuma jaaduu arganne birrii kuma jaaduu akkaawuntii ishiirratti gale birrii namni birrii kennuu hidhee jechaadha achumaan gara kee dhufne mubee miimiini akkas birrii isin liqeessatti jettennaani lakkatu immoo birrii argattee turte jennaan haadha firaajii walii galtanii haadha firaajii wal argatta erga ishiin dhuftee hojii jammaree hidhattee mucoo biyyatti galtee guyyaa sadiitti nan fidhattee guyyaa sadiitti hin finnee isaan booda eegaadhuma turree haadha firaa akkamtaa jennaan eengadda immoo namichi kaansel na godhe namichi kaansel la godhe namichi kaansel la godhe birrii isaan deebisaa fi naan jette koy na jeba kana badda balli maal gara haadha firaa Majid, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi. Ansi barbaanne haadha komaa dhufteeti. Haadha firaa jennaan rifadhee dhugaa rabbii. Laa simiti giiftii ko. Ayyee rakkoo qabu. Nagaa alhamdulillah. Si jammar nama tokko fidiyaan kana booddee amanee karaa kanaan kottaa jedhu alle. Gaheera argeera kalas. Mucaa kaleessa ID akkaawunticha irratti gasheef jarri immoo ergasii daawwalanii acaqacaku galgala ganama birri isaan hin deebisaa feette birri hin deebifneef amma yoona. Intalli meexxiina sana dhuftee teessee ani sagalee xaafii ture kaleessa ID ofirraa qabdu warra balki sagalee sin qaban kaleessiin mubee galatoomi IDs baafadheera. iPhone is bitadheera jettee iPhone irratti iPhone mucaa ergendoo baattee deemtu
Qaanxaa sana jechuudha. Ayfoonii qabachiifnee ayidii qabachiifnee adda hojii mataa nutti hojjette ana birrii 100 nyaattee jirti gurbaa tokko. Diraama 3,000 sana Oromoo. Astaayil liqeeffadheen nan sobee diraama 3,000 intala naaf iji ndom Oromoo naan diraama 3,000 intala Oromoo biyya abbaa dhukkufa obboleessiidhaa jiru desani liqeeffadhee asirra taa'e kenne har'a afaan nama barsiiste kan afaan barsiisantu afaan nama barsiisa. Jedhan lala. Kan afaan barsiisantu afaan nama barsiisa. Har'a abbaa aayidii taatetti kaa. Wallaahi haadha firaa yookiin adagaa wayii sirra kaa namni akka keetiitti gubadhe hin jiru yaa rabbi niisin rabbi sinniisu anis immoo sinniisu attirshi mataa keessa galfadheera la ciniinee kadda. ማልነ ጎዳ አሞ ተሰላል ኢባራቲ ገዘጅራ ምናምን ማልነ ጎዳ ምናምን እዛ ወደዛ ከላልታ ሚዲያቱ ኦጂ ከነ ሲቢደ ቶኮ በቃሃ ደፍራቲን ብሪኛ ተምተኛ ከነን ጋፈኒ ኢንተሊ ጋፈ ዱፍቴ መተንቱስ መኒጎ ጋ ሀሬቲን ኢጃራሜ ጋፈ ወራቤስ ዩሱ ጂጋ ጀደን ጋፈ መነ ከነ ዱፍቱ ሀናን ዱፍቱ ሀቱማን መተምተ ዱፍቱ yaada toote garuu dubartii waan taateefan sappoorti godhee kafal hojjedhu jedhee hojjechiisa. Isin ayidii hojjechiifattee ayfoonii bitattee amma kunoo intallee intalli hoteelarra naa zoorti. Haadha firaa hawaa tokko naa somne ammallee gaafan aasee sik jettee boossa dubartiidha jedheete kan hunda sii godhe kottuu na himadhu yoo waasti balleessera. Sheemii sin qabu bilbilarraa kaasuu dhiisu nyaara addattee ati. Kaleessa gaafa wal barru ayidii qabdaati. Si imaantu na qabiyaan gaafa ati ayidii mubee ayidii appilaayi godhadheera bakka guyyaa sadii godhe wallaahi imaantu na qabiyaan. Warabbal kaaba. Yaa rabbi galata keen jedheen. Atumti ayidii qabattee naan baay'een gammadan jedheen. Agiranii atumti ayidii qabattee naan baay'een gammadan jedheen. Maayii dubartii tokko akkamiin qabdu. Garuu isiin wanni amma marsee geessu wasfeen kun jechuudha. Afaan na barsiifteedha. Mataa na nyaatte. Mucaanaa fi dittan kadhadha. Nagee mucaanaa fi. Mucaanaa fi dittan kadhadha maqaa na firaatiin kadha wotte kadhaas bakka. Humna qabdi isiini. Lafa wotteetti. Ana Lafa neetworkiin jirtu gattari. Wamda chaabirrii kana sirraan fuudhin abbaan kun diqaalana dhalche. Abbaan kun dhalche. Anki ushaa maal. Lafa neetworkiin jirtu mubee amma. Warra si wajjin hojjetan guutuu hattummaa nan farra jaan. Hattuu barbaada waan ta'eef. Warra birrii si dabarsan akkaawuntii birrii gatti dabarsitu irraa dabarsitu gatiin beeku jennaan wallaahi akkaawuntii irraa qabsiisan. Haadha bira yoon kokkee si qabsiisin warra birrii irraa natta walte baay'ee jira. Warra akkaawuntii sana yoonan akkaawuntii warra biyya diigaa jiruuti jedhee mootummaatti kennee akkaawuntii jala qabsiisee sababi ila warri haadha firaadhaa birrii as dabarsitan qaalittiin isaa micharra jirti. Akkaawuntii keessan birriitti naagalchite yeroo 2-3 qabdi nagee bira sin jira. Ana akkaawuntii keessan mootummaatti kenneen warra biyya diigaa jiru mootummaa waliin dalagaa jirran allate. Mootummaatti kenna warri haadha firaa wajjin hojjetaa jirtan of qusadhaa ilaa imeetan hojjedhaa dhossee miti. Warri hattuu wajjin hojjetaa jirtan of eeggadhaa. Warri haadha firaadhaa birrii as dabarsitan. Bas dhumattitti illaallateeni. Haadha firaa an dachaa kana yoon sirraan fuune an abbaan kun an dhalchine diqaalaan dhaladheen. Ogeessee. Ishee amma uummata koo kabajamoo mucattii abbaatu dhukkubaa obboleessi si hidhaa jira baadiyyaadha asuma tan du'aa hin galu jennaan ani iyyee obboleettii